Oduu gammachiisaa godaantonni Kaanaadaatti hojii haala salphaa ta'een argachuun jalqabamuu fi Kaanaadaan seera haaraa godaantonni hojii akka argataniif gargaaru hojiirra oolchaa jirti. Bal'ina isaa qindeeffanneerraa nu waliin tura. Odeessa keenyatti aanuun konkolaataan addunyaa kanaa gatiin isaa qaalii Itoophiyaa gale. Konkolaataan Cybertruck jedhamu kaampaanii Teslaatiin oomishamee sooressi Itoophiyaa biyya keessa galche kun konkolaataa akkamiidha? Sooressi bitate kun ammoo eenyu kan jedhuu fi iccitiiwwan konkolaataa qaalii Itoophiyaa seene kana bal'ina isaa qindeeffanneerraa nu waliin tura. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka qaqqabuuf laayik gochuudhaan jalqaba. Kaanaadaatti godaantotaaf hojii argachuun salphaa ta'aa jira. Ontariyoon dhaabbilee hojjettoota qacaran muuxannoo hojii Kaanaadaa qofaa akka ulaagaatti akka hin gaafanne dhorkuuf jetti. Dhorkaa kanaafis seerri wixinee 149 raggaasifamuuf adeemsarra jira. Kun ammoo godaantota gariiniif carraa banuu mala. Ta'us loogiin dhimma hojii irratti mudatu sanaafis kana kan jedhamu miti walxaxaadha. Kaanaadaan godaantota baay'ee simatti. Bara 2023tti qofaa qondaalonni godaansa Kaanaadaa godaantotaaf eeyyama jiraattummaa 526 kennaniiru. Haa ta'u malee godaantonni lammummaa hin argannee fi waraqaa eenyummaa jiraataa qaban kunniin hojii muuxannoo barumsaa qaban gitu argachuuf rakkatu. Sababiin isaa Kaanaadaan godaantota barnoota olaanoo yookaan digirii qabanidha kan hojii filatan. Godaantonni ulaagaa kana guutan illeen yerootti hojii dandeettii isaanii gitu hin arganne waan jiruuf hojii kaffaltii xiqqaa qabu yookaan wabii hin qabne hojjechuuf dirqamu. Iyyanni hojii kee gaariidha, muuxannoo fi barnoota gaariis qabda, garuu Kaanaadaatti hojjettee hin beektu. Kanaaf sin qacarrudha dubbiin jedhu Izumi Sakatomoo Yuunivarsiitii Torontootti dhimma godaantotaa kan qo'atan. Sadaasa 2023tti mootummaan naannoo Ontaariyoo tarkaanfii guddaa tokko fudhate. Kunis seera wixinee dhaabbootii hojiif beeksisaa gaafa baasan muuxannoo hojii Kaanaadaa akka ulaagaatti akka hin keenye dhorkuudha. Ontaariyoon naannoo Kaanaadaa baay'ina uummataa isa guddaa qaban keessaa ishee tokkodha. Seerri sadarkaa wixinee irra jiru kun ammallee adeemsarra kan jiru yoo ta'u, ogeessonni garuu seerichi akka raggaasifamu tilmaamaa jiru. Ogeessonni akka jedhanitti dhorkaan kun kanneen reef biyya sana galanii fi godaantota sababa digirii fi muuxannoo isaanii Kaanaadaadhaa gatii hin arganneef qofaa loogiin irra ga'uuf tarkaanfii guddaadha. Sakaamotoon garuu qormaanni qacarrii kan namoota dhaabbata qacaruu muraasa hirmaachisuu fi cufaan adeemsifamuu gatii ta'eef namoonni maaliif hojii tokkoof akka hin darbine baruu hin dandeenyu jedhan. Godaantonni baay'een Kaanaadaa kan naqaniif dinagdee isaanii fooyyeffachuu fi biyya isaanii kan dhiisanii ba'an Kaanaadaan carraa hojii fooyya'aa nu kenniti jechuudhaani. Dhalattoota biyyattii sadarkaa isaanii irra jiran caalaayyuu kanneen barnoota qaban ta'uu malu. Akka koomishiniin mirgoota namummaa Ontaariyoo jedhutti dhaabbileen tokko tokko ifatti muuxannoo hojii Kaanaadaa qofa barbaadu. Sakaamotoon akka jedhanitti seektarri injinariingii Ontaariyoo hamma bara 2023tti muuxannoo hojii Kaanaadaa barbaadaa ture. Haa ta'u malee Kaanaadaan immoo hakimaa hanga ogeessaa sibiila tumuutti hanqina ogeessotaa qabdi. Etni hojii 300,000 ta'uu qullaa otoo taa'uu jedhan ministeerri hojjetaa Deevid Pichini namoonni ogummaa qaban garuu hojii muuxannoo isaanii gaditti ta'etti dhiibamus jedheera. Namoonni kunniin hojii kaffaltii ogummaa isaanii madaaluu akka galan mirkaneessuun hanqina hojjetaa furuu qabnas jedhaniiru. Akka Sakaamotoon jedhanitti muuxannoon hojii Kaanaadaa waan lama of keessaa qaba. Innis hard skill and soft skill warreen jedhamanidha.
Dandeettii yookaan ogummaa inni duraa hard skill inni jedhamu isa iyyata hojii irratti mul'atudha. Iyyataan eessatti baratee waraqaa ragaa barnootaa hojii akkamii qaba kan jedhudha. Seerri wixinee 149 qabu kunis dandeettii kanarratti loogii uumamuu hambisuuf kan kaayyeffatedhas jedhan. Dandeettiin inni kaan garuu aadaa hojii dhaabbataa tokko irratti kan hundaa'udha. Kunis fakkeenyaaf hoogganoota qacaruu fa'aa irratti murteessaadha. Dandeettiin inni kun soft skill jedhama. Fakkeenyaaf gareen hojjechuu danda'u, rakkoo furuuf, hariiroo gaarii uumuuf, haala tokkotti dandeettii of madaksuu fa'idha. Ogummaa kanaaf iyyataan hojii tokko digirii dhiyeessuu danda'u dhiisuu mala. Sababiin isaa dandeettiin kunneen yeroo baay'ee hariiroo hawaasaa irratti kan argaman waan ta'aniifidha. Sakaamotoon akka jedhutti dhaabonni baay'een yeroo dhiyoo asitti Kaanaadaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti namoota qacaruuf dandeettiiwwan kunniin irratti hundaa'u. Fakkeenyaaf namni tokko ogummaa hojii gaarii otoo qabu loqodaa namni wayii itti dubbatu irratti jibba qaba jedhamuudhaan iyyanni hojii isaa jalaa kufuu danda'a. Kunis dhimma mariif dhiyaatu hin ta'us jedhaniiru. Dhaabonni kaan muuxannoo hojii Kaanaadaa jedhanii ifatti baasuu baatanillee dandeettiiwwan barnootaa fi hojiiwwan kallattiin waliin qaban eeruun iyyattoota kana qooduu malus jedhaniiru. Seerri Ontaariyootti ragga'uuf jiru kun isa guddaa haa ta'uyyuu malee naannoleen Kaanaadaa kaanillee suuta tarkaanfii kanaa fudhachuun isaanii waan hafu miti. Naannoleen kunneen akka British Columbia kanneen gara lixaa jiran godaantota baay'ee waan fudhataniif seera wixinee wal fakkaataa baasaa jiru. Kun gara seeraatti yoo ragga'eef humna hojjetaa Kaanaadaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu mala. Sakaamotoon akka jedhutti seerri wixinee Ontaariyoo akka ragga'u abdachuun kanneen qacarrii raawwatan ammoo dandeettiiwwan namaa wajjin walii galuu fi kaan akka sababaatti fayyadamuun iyyattoota hojii akka hin loognee fi godaantota haaraa dhufaniif banaa akka ta'an gaafatu. Kanaan achi seerri muuxannoo hojii Kaanaadaa akka ulaagaatti kaa'uu dhorkuun qofti rakkoo hin furu jedhaniiru. Ilaalchi godaantota looguu yoo hin furamne haala ta'ee tokkoon iyyata qooduun inuma jiraatas jedhu BBCtu gabaase. Konkolaataan dhaabbata Teeslaatiin oomishamee fi gatii qaalii Itoophiyaa seene. Konkolaataan Cybertruck jedhamu Teeslaa kaampaaniidhaan oomishame kun yeroo jalqabaaf tokkoon ishee Itoophiyaa seenuun gabaafameera. Dhaabbata Teeslaatiin oomishamuun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2019 kan ifoome konkolaataan Cybertruck sibiilota rasaasni hin urree fi rokkeetii fakkaatan irraatii kan hojjetamu. Konkolaattonni kunneen yeroo weerarri koronaa vaayirasii addunyaa raasaa turetti Ameerikaa keessatti hojjetamuu jalqabanis kan oomishaman ajaja dursa kennamuun waan ta'eef namoonni fi dhaabbileen hedduun kaffaltii dursaa kaffaluun dabaree qabatanii hanga isaan qaqqabutti eeggatu. Teekinooloojiiwwan ammayyaa kalaqa sammuu namtolcheetiin dabalamuun akka hojjetaman kan himamu konkolaattonni kunneen ulfaatina olaanaa hanga toonii 4 yookaan kiiloogiraama 4,000 ga'uu waan qabaniif biyyoota akka UK keessatti nageenya daandiif jecha heeyyama hin arganne. Ta'u malee konkolaataan bu'aa kalaqa ammayyaa kunis faalama qilleensaa xiqqeessuuf gahee akka qabu himama. Sanbata darbe yookaan qidaamee isa jedhamurraa eegaluudhaan konkolaataan ammayyaa kalaqa teekinooloojii olaanaa qaba jedhame kun yeroo jalqabaaf daandii magaalaa Finfinnee irratti mul'ate. Fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasummaa hedduunis konkolaataan gatii qaalii kun yeroo jalqabaatiif Finfinneetti mul'achuu hordofee dinqisiifannaa yeroo konkolaatichi daandiirra imaluu viidiyoo fi suuraadhaan qoodaa jiru. Konkolaataa Cybertruck Itoophiyaatti kan jalqabaa kan ta'e kan bitee galche ammoo dhaabbata hojii teekinooloojii fi kalaqa hubannoo namtolchee AI irratti hojjetu Faris jedhamudha. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbatichaa obbo Eeliyaas Yirdaa'u dhimma kana ilaalchisuun turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin konkolaataa kanaa hojii teekinooloojii nuti hojjechaa jirruuf hojii baruu fi barsiisuutiif teekinooloojiin addunyaan irra geessee leenjitoota hubachiisuuf binnee galchine jedhan. Teekinooloojiiwwan ammayyaa biyyoota adda addaatti kalaqamaa jiran kun keessumaa dargaggoota keenyaaf wanta haaraa akka ittiin taaneef akka argaa baratan gochuuf binnee kan fichisiisnee jedhan itti dabaluun sababii itti konkolaataa kana bitan yoo ibsan. Teekinooloojiin konkolaataa kun ittiin hojjetame teekinooloojii baatirii isaa kan saffisaa fi guula isaa seensaroota isaa waliin wal qabatee akka irraa baratamuufidha. Teekinooloojii konkolaataa kana akka addunyaatti konkolaataa
konkolaataa saffisaa jiruudhaas jedhan. Dhaabbanni isaanii dhaabbata teekinooloojii irratti hojjetu waan ta'eef ammaan duras teekinooloojiiwwan haaraa biyyoota adda addaatti kalaqaman gara biyyaatti fiduun akka irraa baratamuu gochaa turuu seeraniiru. Konkolaattonni Cybertruck kun addunyaa irratti konkolaattota gatii olaanaan bitaman ta'uun alatti Ameerikaatti ajajaan kan bitamu waan ta'eef har'uma kaanii bituun hin danda'amus jedhan obbo Eliyaas. Konkolaattota kana Ameerikaatti namoonni galmaanii dabaree eeggatanii kaffaltii duraa kaffalanii kan oomishamee fi bitamu yommuu ta'u, akka konkolaattonni kaanii har'uma kaatee ajajattee waan bittu miti jechuudhaan qaalii ta'uu isaanii alatti dabaree eeggachuun akka barbaachisus dubbatu. Yookaan galmooftee dabaree eeggattee yeroo dheeraan booda si harkas gaha jedhaniiru. Filannoo lammaffaan ammoo namoota darbee qabatanii fi kaffaltii duraa kaffalanii oomishni isaanii ga'eerraa gatii dabaltee bittaa jechuudhaan haala itti bu'aan oomishaa kalaqa haaraa kun ittiin bitamuu danda'u himaniiru. Kanaaf jecha dhaabbanni Faaris gatii konkolaataa kanaa weebsaayitii dhaabbatichaa irra jiruun dabalatatti nama ammaan dura kaffaltii duraan kaffalee dabaree eeggatee qaqqaberraa waan biteef maallaqa guddaa itti baasnee jechuudhaanis dubbataniiru obbo Eliyaas. Cybertruck Ameerikaadhaa bitanii fiduun baay'ee ulfaataadha, gatii guddaa kanfallee. Isaan dabalata konkolaataan ulfaatina toonii 3.7 yookaan hanga 4 qabu kun xiyyaaraan fe'amee dhufe. Kunis kaffaltii guddaadha jechuun konkolaataa kana biyya keessa galchuuf baasii guddaan itti ba'uu dubbataniiru. Konkolaataa Cybertruck tokkicha miilana daandii Finfinnee irratti mul'ate kana baasiin olaanaan itti ba'uu himanis waliigala maallaqa fixe garuu miidiyaa irratti himuun barbaachisaa miti jechuun ifatti dubbachuurraa of qusataniiru obbo Eliyaas. Faaris dhaabbata dhuunfaa biyya keessaa gama qorannoo hawaa fi hubannoo namtolchee Artificial Intelligence irratti hojjetaa jirudha. Waggoota muraasaas hojiiwwan qorannoo hawaa, rokkeetii saayinsii fi Artificial Intelligence waliin wal qabatu hojjechaa jira. Yeroo ijoollummaa koo astiroonootni Ameerikaa addeessarraa alaabaa Ameerikaa yeroo ka'an ana ammoo footooshooppii gochuun alaabaa keenya irratti hojjechaan ture jechuudhaan hawwii isaanii kan yeroo ijoollummaa yaadatu obbo Eliyaas. Itti dabaluunis yoom astiroonotii gara addeessaa fi marsiitti akka erginu osoo hin beekin dhaabbata qorannoo hawaa irratti hojjetu hundeessuu akka qabu mul'atan qaban ture jedhee ture. Hundeessaan dhaabbatichaa Eliyaas Yirdaa'u turtii BBC wajjin taasiseen. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.